biyya keessatti galuuf yeroo jettan karoora baasadha. Biyya alaa teessanii biyyatti nan gala gaafa jettan karoora baafadha. Biyya galee maalan hojjedha, maalan taasisa jedhu. Cal jetteetuma shaantaa kee guurtee nufi. Ilaala, shaantaa isin baattanii dhuftanii nagarra kunoo miidiyaadhaan. Shaantaan mana baay'atu kana dhugaan isiniin jedha. Shaantaan mana gagga'u kana baattanii dhuftu. Yaadaan mana gagga'u kanas qabadhaa koottaa. Shaantaan mana gagga'u 9 baachuurra yaadaan mana gagga'u sun 19 baadhaa koottaa. Achitti karoorsadhaa, maalan hojjedhaa, maal yoon hojjedhe ofan jijjiira jedhaa. Oggusi an jijjiirama. Malee cal jettee dhuftee asitti inni tokko mana mataa hojjedhu siin jedhaa, rifeensa shamarranii jedhaa, inni tokko mana nyaataadha, inni tokko suuqii jedhaa, inni tokko kana bani siin jedha. Otuma jedhu qarshiin kee dhuma. Deemtee immoo biyya alaa deemta. Umuriin kee sinuma dhuma. Kanaaf karoorsi koottuu. Kanaafiyyuu inni guddaan ati beekuu qabdu. Inni guddaan isin beekuu qabdan warri biyya alaa jirtan kun. Inni guddaan kan isin beekuu qabdan gaafa biyyatti galtan. Hiriyaa qabdu biyyatti yeroo biyya alaa jirtan qarshii sinaa gaafatu akka barbaadanis wajjin jiraadhaa. Gaafa biyya dhuftu amma biyya dhuftutti wajjin jirtanii booleetti dhufees eegees simatee san booda wanta jiru sodaadhaa. Dhugaan isiniin jedha. San booda wanta jiru biyya erga galtanii isa sodaadhaa. Amma ati qarshii kee harka keetti baattutti inuma si faana deemaa. Iddoo garagaraa si oof si fudhatee deema. Qarshiin kee ammuma dhumaa deemtu si jibbaa deema. Ammuma dhumaa deemtu si jibbaa deema. Namni akkana ta'es jira waan ta'eef. Hubadhaa. Gaafa qarshiin kee dhume yaada sitti baay'isaa waanuma ta'es si lolaa deeminarraadha. Kana malee tokko akkuma biyya alaatii dhuftaniin maatii keessan illee soo hin ilaaliin isa bira deemtanii torban tokko faa teessuu faana bultuu jaalallee kee waan ta'eef jechaadha. Onlaayiniidhaan wal bartee maatii kee illee soo hin dubbisiin kallattumaan mi'a kee guurtee mana isaa deemtaa akka barbaaddetti ashka kee gadaame jechaa baatee maatii kee biras deemtaa san booda waan hundi silaa nuti tokko taane kana booda jedhaa kana na jalqabsiisedha. Rakkinaan qabutti itti jaraggafta. Ati bakka ati naannoo keessas deddeemuun ganaadha. Reefu biyyaa dhuftaa, biyya alaatii dhuftaa. Qarshiin akkaawuntii kurraa ta'uuti akka waan garagaraa dafnee akka raawwannu maalidha siin jedha. Tole jettaan ati. San booda kana hojjanna siin jedha tokko kun ta'uu diduu ammasitti waciin biyya kanaa amma mataan kuraara. Ani kana duras dubbadheera nuti. Amma koo shunkurtii qullubbii tokkoon akkamitti watii torban tokko hojjetan na yaada jedhu keessarra. Firee tokkoon kiiloo tokkoon miti. Kanaafiyyuu sirriitti na hubadhaa asitti. Obboloonni koo keessattuu shamarran biyya alaa jirtan dhiirri tokko si haasofsiisuu jalqabe taanaan si jaaladhe siin jedhe taanaan dhuguma si jaalachuusaa fi akka siin jaalanne akka atittiin wanta atittiin adda baastu amma sittiin himaani. Innis maalidha yoo jettee osuma wajjin haasoftanii wanta akkanaa waa'eedhuma jira miti waan hunda yoo sitti filachuu jalqabe adda baasachaa deema. Jalqabuma immoo tokkichumaan waa'ee qarshii yoo sitti kaase dhiisi. Dhugaan siin jedhaan. Jaalalli qarshiin hin bitu waan ta'eef jechaadha. Dhufeetuma ani koo siin jaaladhaa, ani siin kutamaa siin jedhaa waan sii kakata'u barbaade. Dhugaan siin jedhaan kana dura siilii kidaan muratii siilii maaramii qabatee siin jaaladha siin du'a jedhee kakatee fi waadaa galee fi yaa urmaata qabaabbalee anniisee jira. Namoonni ni beeku. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko. Nameen kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos. Ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti akkasumas hordoftoota amantaa garagaraa taatanii sanbeetuuf yeroo hunda kan hordoftan obboloonni koo hundumti keessan kan sagaleen kun sinitti dhagahamu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti. Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kun sanbeetuubidha. Sanbeetuubii sagantaalee babbareedoo mimmiidhagoo ta'an kan barnoota qabu gorsa garagaraa faarfannaa waan garagaraa qabatee kan simbiraan ga'u miidiyaa bareedaa ta'edha. Egaa namni yeroo jalqabaaf dhuftan baga nagaan dhuftan jecha subscribe, like, share gochuun miseensa keenya ta'a. Waan gaarii waan garagaraa guddaa irraa argattu jedha. Egaa akkuma yeroo hunda jennu arjummaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam
Eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa butotaa hunduma keessan hunduma keenya faanaa ta'u. Egaa guyyaa har'a mata duree isaarraa akkuma argitan waan baay'ee wajjin kaasnaa sa'aatii muraasa keessatti isinitti hin baay'isu daqiiqaa xinnoo keessatti egaa waan hedduu kaasnaa. Egaan maatii Waaqayyoo manatsirii immoo kan nu fadheef xinnoo ija koo isa mirgaa kana waan na dhukkubuu fi kanaaf na of kalchaan siniin jedha. Egaan maatii Kiristoos guyyaa har'aa keessatti obboloota keenya biyya alaa jiran ilaallata jechaadha. Warri biyya keessa jirtan kunis immoo egaa barumsa akka irraa fudhattan tarii deemuuf kan karoorsitanis akka irraa fudhattan kana malee immoo hojii akkanaa kana keessa warri bobbaatanii immoo biyya keessa jirtanis egaa hundumti keenya yoo akka irraa of qusannu gara gaariitti akka deemuuf jechaadha. Yeroo hunda waa'ee kana waan hin dubbadhuuf egaa namoonni tokko tokko namni kan na jibbus ni jira. Sababii isaanii yeroo hunda waan dhugaa waan hin dubbadhuuf namni na jibba. Maaltu sagasheessa jedhuun ilaalcha biraa namaa qaba jechaadha namni. Ilkaan illee yoo namatti kolfe lapheedhaan waan biraa namatti yaaduu waan danda'uuf jechaadha. Egaa guyyaa har'aa akkuma mata duree isaarraas argitanii keessattuu obboloonni koo biyya Arabaa jirtan kana taasisaa isa jedhudha. Warri biyya Arabaa jirtan biyya Arabaa yoo jiraattan kana taasisaa kana godhaa maal isa jedhuuf egaa viidiyoo guutuu yookaan immoo barumsa guutuu ammaa kaastanii argattu jechaadha. Egaa obboleettii koo obboleessa koo biyya alaa jirta yoo ta'e biyya Arabaa jirta yoo ta'e wanta nama siin jedhe kana yoo raawwatte nama taata. Nama ta'uun immoo uffatanii deemuu nyaatanii dhuguu miti. Akkuma dhaabii keenya kana miti. Nama ta'uu jechuun nama qalbeeffatu nama waan namni isaan jedhe dhagahu nama gorsa namaa fudhatu egaa ani beekee miti kanan sin gorsu Waaqayyo anumarra bulee waanuma siniin jedhu fudhadhaa jechuudha. Ani ofii koos nama gorfamuu qabu malee nama gorsu waan hin taaneef jechaadha. Ani barsiisaa miti kan sin barsiisus hin danda'u. Ani ganaa taa'ee barachuu hin qabu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yaa obboleessa obboleettii koo keessattuu shamarran biyya Arabaa yoo jiraattan kana taasisaa. Tokkoffaa kaayyoo kee beeki. Maaliif akka manaa baate beeki. Kana keessa immoo waan hedduutu jira jechaadha. Kana malee immoo shamarree ta'uu keellee beeki. Akka shamarree taatellee yaaddachuu qabda jechaadha. Biyya alaa jirta taanaan. Maal jechaa jira jechuu dandeessu. Shamarree akka taatellee beekuu qabda. Maaliif? Fakkeenyaaf yeroo achi deemtanii namni gaa keessattuu namni biyya keenyaa Itoophiyaa keessa jiru kuni biyya alaa jechuun gannata isaa bakka waan hundi itti guute bakka waan hundi jiru bakka waan hunda atta argatan bakka birrii keessa ciisan bakka bashannananii waan nyaata gaarii nyaachaa oolan bakka dadhabbiin hin jirre itti fakkaata. Nuti yeroo as teenyu isin achi akkasitti waan jirtan nutti fakkaata jechaadha. Ati immoo waan keessa jirtu beekta. Halkanii guyyaa boqonnaa malee akka hojjetu. Dhiiga amma tuftutti dugdi kee citee umuriin kee deebi'e. Kanaaf shamarree ta'uu kee beeki kanas siin jedhe umurii kee sirriitti eeggadhu. Hiriyyaan kee wajjin naannootti wajjin guddattan ishiin barattee bakka gaarii geessee heerumtee daa'ima horattee yeroo ati argitu atis akka ishii ta'uu barbaadda waan ta'eef umuriin kee deeme taanaan jireenya ati hawwite sunis ammasuma deema obboleettii. Hubadhu. Dhalaa argachuun ni nafaa. Abbaa manaa argachuun ni nafaa. Waan garagaraa tura. Kanaafuu shamarree ta'uu kee beeki. Umurii kee irratti hin taphatiin. Umurii kee itti fayyadami. Akkamitti isa hojjette seeraan qabadhu. Maatii Kiristoos yeroo nuti xiqqoo waa xinnoo argachuu jalqabnu fira baay'ata beektu. Inni kaleessaati beeloftee si ari'e, dheebottee si ari'e, rakkattee mana isaa deemtee fuula sitti gurraacheessee har'a yaa beeluu koo jirta akkasii fira sii ta'a. Sitti baay'ata fira. Kanaaf ati kan biyyaa baate hojii qofaaf of jijjiirtee maatii kee jijjiiruufi. Ani naman gargaarinaa isiniin jechaan jiru. Garuu daangaatti godhaa. Daangaatti godhaa. Irra caala immoo ammas irra deebi'ee hin dubbadhaan. Namoota karaa onlaayinii isinitti dhufan irraa sirriitti fagaadhaa dhugaan isiniin jedha. Namoota onlaayiniidhaan isinitti dhufan dhuguma isin jaalataniiti moo maal barbaadanii dhufanii isa jedhuufi. Fakkeenyaaf nama akkanaa kanallee adda baasuuf wanti isin itti fayyadamtan jira.
sirriitti na hubadhaa asitti. Obboloonni koo keessattuu shamarran biyya alaa jirtan dhiirri tokko si naasofsiisuu jalqabe taanaan si jaaladhe siin jedhe taanaan dhuguma si jaalachuusaa fi akka siin jaalanne akka ati ittiin wanta ati ittiin adda baastu amma sitti himaani. Innis maalidha yoo jette osuma wajjin haasoftanii wanta akkanaa waa'eedhuma jira miti waan hunda yoo sitti filachuu jalqabe adda baasachaa deema. Jalqabuma immoo tokkichumaan waa'ee qarshii yoo sitti kaase dhiisi dhugaan siin jedha. Jaalalli qarshiin hin bitu waan ta'eef jechaadha. Dhufeetuma ani koo siin jaaladhaa ani siin kutamaa siin jedhaa waan sii kakata'u barbaade. Dhugaan siin jedhaani kana dura siilii kidaan muratii siilii maaramii qabatee siin jaaladha siin du'a jedhee kakatee fi waadaa galee fi yaa urmaata qabaabbalee anniisee jira. Namoonni ni beeku. Isinis beekuu dandeessu tarii kana jira. Kanaaf osuma haasoftanii tokkichumaan gara qarshii deemee taanaan inni sumaaf dhufe jechaadha. Tasin jaaladha siin yaadu malee. San booda qarshii kana yoo isin diddanii yaada biraa isinitti kaase adda baafattu jechaadha laala. Hubadhaa laala. Tokkichumaan waa'ee qarshii waa'ee waan garaagaraa yoo isinitti kaase jechaadha. Kana malee immoo wantootuma faayidaadhaan wal qabatan kaasaa oola yoo ta'e adda baafadhaa laala. Dhugaan isiniin jedhaan. Kanadha waan ta'eef jechaadha. Ijoolleen hedduun amma of baraa jirtu. Madaa garaa hedduu qabdu ishee. Kanaafiyyuu kanadha waan ta'eef kanarraa of eegaa. Kanarraa of eegaa. Keessattuu immoo inni guddaan ati beekuu qabdu. Inni guddaan isin beekuu qabdan warri biyya alaa jirtan kun inni guddaan kan isin beekuu qabdan gaafa biyyatti galtan hiriyaa qabdu biyyatti yeroo biyya alaa jirtan qarshii sinaa gaafatu akka barbaadanis wajjin jiraadhaa gaafa biyya dhuftu amma biyya dhuftutti wajjin jirtanii booleetti dhufees eegee simatee san booda wanta jiru sodaadhaa. Dhugaan isiniin jedha. San booda wanta jiru biyya erga galtanii isa sodaadhaa. Amma ati qarshii kee harka keetti baattutti inuma si faana deema. Iddoo garagaraa si fudhatee deema. Qarshiin kee ammuma dhumaa deemtu si jibbaa deema. Ammuma dhumaa deemtu si jibbaa deema. Namni akkana ta'es jira waan ta'eef. Hubadhaa. Gaafa qarshiin kee dhume yaada sitti baay'isaa waanuma ta'es si lolaa deeminarraadha. Kana malee tokko akkuma biyya alaatii dhuftaniin maatii keessan illee soo hin ilaaliin isa bira deemtanii torban tokko faa teessuu faana bultuu jaalallee kee waan ta'eef jechaadha. Onlaayiniidhaan wal bartee maatii keellee soo hin dubbisiin kallattumaan mi'a kee guurtee mana isaa deemtaa akka barbaaddetti ashka kee gadaame jechaa baatee maatii kee biras deemtaa san booda waan hundi silaa nuti tokko taane kana booda jedhaa kana na jalqabsiisedha. Rakkinaan qabutti itti zaraggafta. Ati naannoo keessas deddeemuun ganaadha reefu biyyaa dhuftaa biyya alaatii dhuftaa qarshiin akkaawuntii kurraa ta'uuti akka waan garagaraa dafnee akka raawwannu maalidha siin jedha tole jettaan ati. San booda kana hojjanna siin jedha tokko kun ta'uu diduu ammasitti waciin biyya kanaa amma mataan kuraara ani kana duras dubbadheera nuti. Amma koo shunkurtii qullubbii tokkoon akkamitti watii torban tokko hojjetan na yaada jedhu keessarra firee tokkoon kiiloo tokkoon miti. Kanaafiyyuu osuma kana jettanii achi deemtanii waan hundi isinitti bareedaa yeroo immoo biyya alaatii dhuftan sin malee namni hin jiru zaraggafuudhumaa waan garagaraati waan baay'ee jira mitiire san booda sumattanii harka qullaatti haftunnis qullaatti sigatee deemaa biyya alaa deemta ammas achittis waa taataa waan garagaraa soo jedhu umuriin kee deemaa waan garagaraan deemaa shaawo ani waan takka nan galchunaan ana nama lafallafu kun garuu namni hubatu kana keessaa of jijjiira jedheen anan iyyaa jiru faayidaa isinirraas argadhee miti. Kanaafiyyuu obboloota koo adaraa tasgabbaahaatii wanta murteessitan wanta taasistaniif xiyyeeffannoodhaan taasisaa. Dhugaan isiniin jedha. Kana malee immoo jirtu warroonni immoo gaa hunduma immoo gaa komachuu miti. Warroonni biyya keessa teessanii dhuguma waaqayyotu natti mul'ise jettanii kadhannaas godhattanii haa ta'u akkasumattis immoo ishiin kan kooti jettanii ishee qofa kan yaaddan qarshii yoo ta'u hin taane ishiin nagaan biyyatti galtee seeraan wal bartanii
Kana yeroo isiniin jedhu immoo onlaayiniidhaan warra wal bareef seeraan wal simattanii mari'attanii gara gaa'ilaatti deemuuf immoo kan karoorfattan hedduun keessan immoo jiraachuu dandeessu. Isin immoo waa'ee qarshii irraa baatanii jechaadha dhiironni tokko tokko. Ishee qofa eeguudhaan yeroo hunda ishiidhaan kadhannaadhaan yaaddattanii akkasitti hin jirtanis immoo jirtu ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhannaa keessan isiniif haa dhaga'u. Dhuma keessanis isiniif haa bareechu. Hubadhaa. Kana malee waan garagaraatu jira jechaadha. Mudannoo garagaraa qabna nuti. Kana kanaan nuti waan baay'ee isinii kaasee gaariidha ture. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo jireenya keessan keessatti Waaqayyo kan isiniif kaa'eera. Jaalalaanis haa ta'u, qabeenyaanis haa ta'u, umuriidhaanis haa ta'u waan garagaraati. Waaqayyo kan keeti jennaan nama sunis fuudheetuma sii kenna. Haa barfatu, haa fagaatu malee. Sababni isaas yoo ture Waaqayyoon kan dursu hin jiru waan ta'eef. Wanta ati har'a barbaaddee dhabde tokkoof abdii hin kutiin. Har'a barbaaddee waan dhabdeefis wanti si jijjiiru hin jiru. Sababni isaa Waaqayyoo guyyaa qaba waan ta'eef. Yeroo tokko nama faana wal jaalattaniis jaalala keessa seentanii Waaqayyo hin eeyyamne taanaan adda baatu. Dirqama waan ta'eef jechaadha laala. Kana keessa kan kun jiraachuu isaa sirriitti beekuu qabdu. Sababni isaa biyya alaa teessanii isa sin jaaladha sin kutamadhe gaafa si dhiise murtii garagaraa keessa deemtaa. Fooqirraa of darbadhu si gochuu danda'a. Waan garagaraa tura. Maaliif of darbattaati? Seexanni of haa darbatu. Diinni kee haa darbatamu. Daabiloos haa ifatamu malee maaltu si dhibesi? Kanaaf obboloota koo ammas nan jedhaa. Tarii ofii keessan nama jaalattanii akka nama sun faana jiraattanis hawwii keessan fedhii keessanis ta'uu danda'a. Ammas immoo Waaqayyoon eeyyamne taanaan hin ta'u. Dhiphachuun qabdan, rakkachuun qabdan, yaadda'uun qabdan, dhukkubsachuun qabdan jechaadha. Kadhadhaa Waaqayyoon. Kanaaf yoo biyya alaa jiraattan wantoota nama jedhe kana hunda raawwadhaa. Yoos nama taatu, yoos ni jijjiiramtu. Kana malee inni dhumaa immoo maal seetan? Inni dhumaa gaafa biyya alaa jirtan biyya keessatti galuuf yeroo jettan karoora baasadhaa. Biyya alaa teessanii biyyatti nan gala gaafa jettan karoora baafadhaa. Biyya galee maalan hojjedhaa? Maalan taasisa jedhu. Cal jetteetuma shaantaa kee guurtee dhufiin. Ilaala. Shaantaa isin baattanii dhuftanii nagarra kunoo miidiyaadhaan. Shaantaan mana baay'atu kana. Dhugaan isiniin jedha. Shaantaan mana gagga'u kana baattanii dhuftu. Yaadaan mana gagga'u kanas qabadhaa koottaa. Shaantaan mana gagga'u 9 baachuurra yaadaan mana gagga'u sun 19 baadhaa koottaa. Achitti karoorsadhaa. Maalan hojjedhaa? Maal yoon hojjedhe ofan jijjiira jedhaa. Oggusi an jijjiiramu. Malee cal jettee dhuftee asitti inni tokko mana mataa hojjedhu siin jedhaa rifeensa shamarraniidha. Inni tokko mana nyaataadha. Inni tokko suuqii jedha. Inni tokko kana bani siin jedha. Otuma jedhu qarshiin kee dhuma. Deemtee immoo biyya alaa deemta. Umuriin kee sinuma dhuma. Kanaaf karoorsi koottuu. Kanaafiyyuu egaa hundumti keessaniyyuu maatiin Kiristoos egaa warroonni yaaddoo dhiphina garagaraa keessattan biyya alaas keessa teessanii waan hundumtuu bitaa isinitti galee yoo jiraattan na dubbisaa. Rakkina hin qabu. Hin mari'annaa. Wantoota taasisnu hin taasisna jechaadha. Isinii galee kanaaf na haasofsiisaa. Namoonni waan hundumtuu karoorri isinirraa badee bitaa isinitti galee waan gootan dhabdanii kan isinitti bitaachee hundi yoo jiraattan na dubbisaa. Koomentii irratti si dubbisuun barbaadadhaa barreessaa. Lakkoofsa bilbilaa koo isiniif hin kaahaa. Wanti hundiyyuu hin taa'in sirraa waan hin sirranne hin jiru. Abdiin kutinaa. Keessattuu maaliifin kan isiniin jedhee keessattuu tajaajiltoota keenya irratti kan dallantanii amantaa keessan jijjiiruuf karoorsattan hedduu keessantu jira. Waan tajaajiltoonni keenya qarshii nyaataniif isin amantaa jibbitu. Ortodoksii jibbitu. Ortodoksiin maal gooti? Ortodoksiif namichi tokko miti. Ibsaa badee waan gochuu danda'u hin qabu. Egaa xumureera waan ta'eef anis dukkanaa miti. Egaa dukkana keessa jira ibsaatti fayyadameeni. Kanaafidha. Kanaaf egaa dhumarradha waan ta'eef kun sagaleen koo yoo dhagahameen gahaa na dubbisaa karoora baafannaa waan garagaraa wajjin taasisna waan ta'eef Waaqayyo hanga ammaatti nu faana ture maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutootaa hunda keenya faana haa ta'u kan nu gargaare hanga ammaatti kan nu ga'e Waaqni keenya haa kabajamu
nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa hiiphoo keessan hundumaaf waaqayyo deebii qaba waaqayyo nuuf haa deebisu ulfaadhaa kabajamaa galanni waaqayyoof sheer naa godhaa dara laayikii godhaa nama baay'ee bira akka ga'u galatooma.